Gastuma waliin sannagaa viiyoo afaan Oromoon viiyoo kan foolnaa isaatiirraa caqasuu jirtan. Waan dhiyootan hojjannaa tokko irra deebinee isinitti himna. Taa'am isinitti himuu jirtuun inni waan adoolessa 18 fi 19 qopheesse. Nuudii adda Ansoraa Lafeeti. Waan dhiyootan isinitti himna keessa jalannee toduu nutti hima. Itoophiyaan torbanneen 3 cuftee kan turte tajaajila intarneetii hanga tokko bantee jirti. Kunis ajjechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa booda hokkara uumame sana booda. Aangawoonni akka jedhanitti mootummaan dhaamsa miidiyaalee hawaasaa irratti dhiyaatan caalaatti hokkara biyyattii keessaa hammeessu jechuun cufe. Gareen intarneetii to'atu kan Netblocks jedhamu akka jedhetti tajaajilli intarneetii kanneen keebiliin hojjetan hangi tokko deebi'anii jiru. Garuu tajaajila intarneetii kan gama bilbila harkaan hojjetu ammayyuu akka cufametti kan jiru ta'uu ibseera jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa manneen qabeenya mootummaa ta'an kan aangawoota TPLF duraaniif kennee ture deebisee fudhatee jira. Dhaabbata nagaa fi nageenyaaf duraan daayirektera akka turan Sibahat Naggaa, ministeera dantaa alaa duraanii Siyyuum Masfin, ministeera daldalaaf industirii duraanii Fatlaworq Gabra Egzaabeer, aangawoota mootummaa federaalaa warra manneen mootummaa keessaa baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa qabsoo Jaalmarroon beekaman Kumsaa Dirribaa ajjechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa duuba jiru jechuun kan mootummaan Itoophiyaa himate fudhatama dhabsiisee jira. Kumsaa Dirribaa akka jedhutti du'a weellisaa Hacaaluuf itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaati. Himannaa mootummaan dhiyeessaa jiru dhugaa aguuguu fi diraamaa hojjetamedha jedheera. Paartiin Ethiopian Citizen for Social Justice jedhamu Finfinnee keessatti kennee jira. Hoogganoonni paartichaa haleellaa dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffame balaaleffachuun mootummaan lammiiwwansaa haleellaa akkasiirraa oolchuuf eegumsa barbaachisuun goonee jechuun himatan. Aangawoonni olaanoon paartii kanaa Profeesar Biraanuu Naggaa fi Yeeshiwaas Asaffaa mootummaan gama seera hojiirra oolchuun ilaalcha ga'aa kennuu dhiisuusaaf dhiifama gaafachuu qabaa jechuun gaafataniiru. Godaantota Itoophiyaa kanneen kuma kurna hedduu ta'an biyya wal waraansaan bututte Yemen keessatti sodaa weerara dhukkuba COVID-19 keessa kan jiran ta'uu jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM beeksisee jira. Kana malees gargaarsi dhala namaa kennamu hanqachuunis rakkina kan itti fide ta'uun ibsameera. Gabaasa Lisaa Shalaayin Jenevaarraa ergite soraa dhiyeessa. Yemen keessatti nam 1460 irratti vaayirasii koronaa argan 418tti tanaan lubbuu dhabe. Akka jechi mootummaatti dhaabbileen gargaarsaa immoo sunii olii jedhan. Akka dhaabbileen tokkummaa mootummoota akka IOM faan jedhanitti namni Itoophiyaa kumkurnya hedduutti biisuun jiru biyya waraanee olmaa bultii nam dhoowwu tanaa fi vaayirasiin koronaatti baafate tanatti afaan balaa jal jira namni Itoophiyaa biisuun jiru. Akka oduu himaan IOM Paul Dillon jedhetti yeroo baqatu kan ammoo godaanee as dhuuf kana irreen walti godaansiisan. Walti guuranii hidhaniitiin rakkoo hamaamtu ka'ee jiranillee dhib kanaan afaan balaa jiran. Yoo dhibamanillee gargaarsa guddaan argatan. For nearly 6 years, Yemen has been an extremely unsafe place to be a migrant. COVID-19 has made this situation worse. Haga ganni jaan dabranii jechuu dandeenya Yemen lafa namitti godaanee nagaan argan. Vaayirasiin koronaa kun ammoo waan jiraallee agdurii caala balleessa. Warri baqatee as dhuuf kun ammoo dhukkuba kan ofirraa ittifachuuf humni hin qabu. Dhib kanaayyuu isanti dhufee jedhaniitiin lamtuun laaluun jiranii waan hedduu tolchanillee. Namni Itoophiyaa hedduu jireenya goomitta barbaada Saawudii Arabiyaa keessaa argachuuf Yemeniin qaxxaamureetti yaa. Akka gabaasa IOM'tti namni ammaan tan biisuun hin qaxxaamuree yaa'u harka 90 gadi xiqqaate. Akka oduu himaan IOM Paul jedhetti namni Itoophiyaa kan biyyi tana baqate man hin qabu agee guddaan kararra bula kan ammoo manneen dudullacha kan namni keessa hin jirre jala bula. Kan ammoo fuula bultii barbaadiya. Lafa kanatti ammoo baqata qarqaaruun guddoo namni dhibaa jedhu warri qarqaarsa. Galgal cufa namni Itoophiyaa fuula bul barbaadi Yemen keessa mara. Jaree kun nyaataaf dhugaatii akmidansaaf waan hedduu argachuu hin danda'u. IOM akka kanaan nam miliyoon 5tiif 300 Yemen keessa qarqaara. Qarqaarsa doolarii miliyoon 100tiif miliyoon 55 gaafachuufii jira. Qarqaarsa kan argachuu baannaan namni afaan balaa hamtuutti yaa'u jira jedha. Tallaalli haaraa vaayirasii koronaaf ba'ee qorannaa sadarkaa duraa irratti abdii kennuusaa qorattoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. VOA afaan Oromoo Naayil Saat irra caqasuu jirtan. Artistii Oromoo beekamaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi abbootii siyaasa Oromoo fi Oromoon hidhamuu mormuudhaan hiriirri mormii Giraand Oromoo Raalii jedhamu biyyoota alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jira. Soraan hiriirtota keessaa dubbiseera.
Hiriir biyya alaa kana har'a hiriir mormii guddaa Oromoo addunyaa jedhanillee dhiyoo tanaayyuuttum jiran. London, Canada, United States, Faransaay, Netherland, Norway, Australia, Germany, Awurooppaa fi Ameerikaa fi fuula hedduutti akkan babba'uu jiran. German Berlin. Amma